Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Manni murtii dhimma qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Baatee Urgeessaa irratti guyyoota qorannoo dabalataa 5 eeyyame. Injifannoo Adawaa eenyummaa waloo Itoophiyaa bu'uura cimaa irratti kan ijaarame jedhu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Bulchaan yeroo naannoo Tigraay mootummaa federaalaa waliin bakka qaamolee wabii walii galtee Piriitooriyaa argamanitti mari'achuudhaaf murteessuu beeksise. Oduu kennaa biyya alaatiin xiyyaarri Laandanii ka'ee gara Ameerikaa Niw Jeersiitti imaluu eegale imaltoota 2 machaa'uu isaaniin oolu jedhamuun erga jeeqanii booda kallattii isaa jijjiiree Meeyin qubatee jira. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Manni murtii dhimma qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Baatee Urgeessaa irratti guyyoota qorannoo dabalataa 5 eeyyame. Torbaan tokko dura gaazexeessaa lammii Faransaay Antoine Gaalidoo waliin magaalaa Finfinneetti to'annoo jala kan oolan qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ABO har'a guyyaa lammataaf mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Dabalataa gabaasa kana Xuubaa Bunee akka nutti isiniif dhiyeessiti. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay mootummaa federaalaa waliin bakka qaamoleen wabii walii galtee Piriitooriyaa argamanitti mari'achuuf murteessuu beeksise. Kaabineen bulchiinsa yeroo naannichaa tibbana akka jedhetti walii galtee waraana waggaa 2 naannichatti gaggeeffamaa ture dhaabuuf Afrikaa Kibbaatti sadaasa 2 bara 2022 mallattaa'ee guutummaan hojiirra oolfamaan jiru. Miseensonni kaabinee walii galtee Piriitooriyaatti mallattaa'e haala waliigala ta'een hojiirra oolchuuf kan barbaachisu hunda raawwachuuf mirkaneessaniiru jedha biiroon koominikeeshinii naannoo Tigraay. Dabalataanis mootummaan naannichaas gaafii uummata naannichaa guutummaan deebisuudhaaf adeemsa marii qaamolee lamaan jidduu gara adeemsa marii paanaalii gamtaa Afrikaatti geessuu barbaada jedheera biirichi. Torbaan lamaan dura aanga'oonni naannoo Tigraay raawwii hojiiwwan baatiiwwan 10 darbanii fi sadarkaa hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa mootummaa federaalaatiin raawwatamaa jiru gamaggamanii ture. Dhimmi TPLF kan sadarkaa biyyaalessaatti hanga ammaatti beekamtii seeraa boordii filannoo irraa hin argatinis tibba marichaatti kanneen ka'an keessaayi. Ibsa bulchiinsi yeroo naannichaa dhiheenya kana baaseen gama lamaaniinuu hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa fi dhimmoota kaan irratti wal dhabdeen akka jiru agarsiisa. Aanga'oonni Tigraay dhimma hanqina nyaataa fi hongee naannicha keessatti mul'atuuf furmaanni atattamaa kennamuu dhabuusaatti mootummaa federaalaa qeequ. Dureewwan naannichaa haala hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti walgahii dhiheenya aanga'oota mootummaa federaalaa waliin taasisaniin gammadoo hin fakkaatan. Gama Tigraayin daangaan naannichaa bakka waraanaan dura turetti haa deebi'u gaafii jedhu mootummaan federaalaa qabatamaan hojiirra hin oolchine. Dhimmi daangaalee wal dhabdee kanneen lixaa fi kibba Tigraayitti argaman muraasni tibba waraana cimaa naannichatti gaggeeffame erga humnoota naannoo Amaaraatiin to'atamanii booda ammallee furmaata hin argatin jiru. Fedhiin namoota bakka jireenya isaanii irraa buqqaafamuun dahannoowwan keessatti argaman guutuunis aanga'oota Tigraayitti qormaata ta'aa jira. Osoo daangaalee Tigraay kan heera mootummaan beekaman guutumatti eegamanii fi kabajamanii nageenyi walitti fufiinsaan ni mirkanaa'aa ture jedhan miseensi kaabinee bulchiinsa yeroo naannichaa yoo humnootiin Amaaraa fi waraanni Eertiraa kanneen daangaa Tigraay keessa jiran guutummaan naannicha keessaa bahan uummanni keenya bakka jireenya isaarraa buqqaafame gara qe'ee isaatti deebi'ee jireenya idilee jiraachuu eegala. Eertiraan kan mootummaa federaalaa maddii hiriiruudhaan waraana waggaa 2f naannichatti gaggeeffamee ture keessatti qooda fudhataa turte loltoota ishee naannicha keessaa baasuu himti. Kaabineen naannichaas loltoonni Eertiraa daangaa naannichaa keessa jiraachuu haa himan malee addatti eessa fa'aa akka jiran hin eerre. Kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ibsa tibbana baaseen duula himannaa humnoota nageenyaa naannichaa irratti gaggeeffame jedhee balaaleffateera. Itti
Itti dabaluunis manni maree bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay himannaa humnoota isaa irratti ka'an kanaan booda obsaan bira hin taru jechuun akeekkachiise. Haa ta'u malee duulli irratti gaggeeffame maal akka ta'e ilaalchisuun bal'inaan kan ibsee hin jiru. Haa ta'u malee paartiiwwan siyaasaa mormitootaa fi kanneen mirga namoomaaf falman hedduun TPLF fi humnoota naannichaa uummata baraaruu dadhabuu akkasumas nageenyaa fi daangaa naannichaa kabachiisuu dadhaban jedhamuun qeeqamu. BBC Afaan Oromootu gabaase. Injifannoo Adawaa eenyummaa waloo Itoophiyaa bu'uura cimaa irratti kan ijaarame jedhu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantii Shimallis Abdiisaan kabaja injifannoo Adawaa waggaa 128ffaa sababeeffachuudhaan ergaa dabarfataniin faashistoonni meeshaalee jabanaa akka ibiddaa waaqaa fi lafarraa roobuun hidhatanillee onnee fi gootummaa Itoophiyaanotaa injifachuu hin dandeenye jedhani. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Waggaa 128 dura ture warri adiin gurraachota Afrikaanota gabroonfachuudhaaf qabeenya uumaan Afrikaanota badhaase qircachuuf sagalee tokkoon kan walii galan seenaan kan dhugaa ba'u addunyaanis kan beektuu fi Afrikaanonni guutuun isaanii faajjii godhannee kan ittiin dhaadan eenyummaa keenya dhugaas kan ittiin himannu Adawaa dirree gurraachonni warra adii ittiin injifatanii Adawaan eenyummaa dhugaa Itoophiyaanotaa fi Itoophiyaati ashaaraa gootummaa xiinsammuu keenya keessatti caaseffame dhaqna keenya irratti immoo qalama dhiigaa abboota keenyaa fi qubee cabalafee gootota keenyatiin kan bocame eenyummaa waloo dulloomuu hin dandeenyee fi faajjii dhalootarraa dhalootatti ce'ee jiraatudha. Eenyummaan dhugaa fi lafeen ijaarame birmaddummaa gootummaan tiikfame sun akka salphaatti kan galmaa'e mitiis. Qormaatota rogdaneessa keessaa fi alaan akka ibidda saafaa boba'u kan dhaamse injifannoo guddicha madaala garaagarummaa gurraachaa fi adii jijjiire kan nu yaadachiise humna sabdaneessummaa obbolummaa irraa ijaaramedha. Waliigaltee warra lixaa Afrikaa gabroonfachuuf yaada caaseffamaa fi waraqaa irraa qalamaan katabame gochatti wayita jijjiiramu garuu dubbiin akka yaadan osoo hin taane faashistii xaaliyaanii gabroomsadhaaf dhufe Itoophiyaanonni akka kanniisa gaagura keessaa dhangala'etti itti timmisuudhaan waaree salphinaa itti uwwisanii ofirraa deebisanii labsiin diina dura dhaabbachuun akkuma labsame gootonni Itoophiyaa kaabaa bahaa kibbaa fi dhiyaadhaan garaagarummaa eenyummaa afaanii fi amantaa akkasumas immoo komii sirna bulchiinsa irraa qaban osoo hin daangeffamin wareegama qaalii kaffaluudhaan kan manaa ba'e jaalalaa fi kabaja biyya isaa mul'ise. Faashistoonni meeshaalee waraanaa jabanaa akka ibiddaa fi waaqaa fi lafarraa roobu hidhatanis onnee fi gootummaa Itoophiyaanotaa injifachuu hin dandeenye. Da'oo cimaa ijaarate baandaan bu'aa dhuunfaa isaa biyya isaa jijjiire qindeessummaa tooftaa qondaalota waraana Itoophiyaa jalaa miliquudhaaf tokkummaa onnee jabaa fi gootummaan ijaarame dandamachuu dadhabuudhaan akka deebi'een kaanetti burkutaa'ee jira. Saboonni sablammoonni fi ummatoonni Itoophiyaa gootota isaanii qindeessanii saboonni sablammoonni fi ummatoonni Itoophiyaa gootota isaanii qindeeffaman eboo fi gaachana hidhatanii fardaa fi lafoodhaan hiriiruun diina dura dhaabbatan gootota gaafa xiiqii kabajaa fi ulfina biyyaa ol qaban yeroo hundumaayyuu Adawaa waliin yaadatamuu fi leellifamaa jiraatu. Oromummaanis ta'ee Itoophiyummaan gootummaa keenya yeroo hundaa jabina keenya ittiin dhaadannudha. Kabaja ummata Oromoo fi lammiilee Itoophiyaa biyya keessaaf biyya alaa jiraniin hundi keessanuu baga guyyaa seena qabeessa injifannoo Adawaa waggaa 128ffaa nagaan geessanii baga waliin geenne jechuun kan dubbatu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa injifannoon Adawaa qaama seenaa taate yeroo tokko ta'ee darbe qofaatti kan ilaalamu osoo hin taane sanaa olitti hiika guddaa kan nuuf qabudhaas jedhanii. Oromoon Itoophiyaa ijaaree kabajaa fi ulfina itti horuudhaaf wareegama qaalii akkuma kafalee har'aas gootummaa isaa kaleessaa itti fufsiisuudhaan gootota Itoophiyaa biroo wajjin ta'ee adda durummaadhaan biyya hundaaf taatu hundarraa hundaaf ijaaraa jiraas jedhu. Oromiyaan ni jiraatti, Itoophiyaan ni tumna, gaafa Afrikaa immoo ni tasgabbeessina, Waaqayyo nu haa gargaaru kan jedhu immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaati.
Bulchaan yeroo naannoo Tigraay mootummaa federaalaa waliin bakka qaamolee wabii walii galtee Piriitooriyaa argamanitti mari'achuudhaaf murteessuu beeksise. Kaabineen bulchiinsaa yeroo naannichaa tibbanaa akka jedhetti walii galtee waraana waggaa lamaaf naannichaatti gaggeeffamaa ture dhaabuudhaaf akka Afrikaa kibbaatti sadaasa lamaa bara 2022 mallattaa'ee guutumaan hojiirra oolaa hin jirus jedhee jira. Dabalataa isaa Xuubaa Bunee akkittaa nutti isiniif dhiyeessiti. Manni murtii dhimma baattee Urgeessaa irratti guyyoota qorannoo dabalataa 5 eeyyame. Torbaan tokko dura gaazexeessaa lammii Faransaay Antoine Gaalindoo waliin magaalaa Finfinneetti to'annoo jala kan oolan qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo guyyaa lammataaf mana murtii dhiyaataniiru. Obbo Baatteen akkaataa beellama yeroo darbe laatameen mana murtii sadarkaa tokkoffaa Finfinneetti dhiyaatanii dhimmi isaanii kan ilaalame yoo ta'u manni murtichi guyyoota qorannoo dabalataa 5 eeyyamuun abukaatoon isaanii Addis Istaandarditti himaniiru. Abukaatoon isaanii Boonaa Yaazoo akka himanitti bu'aa qorannoo bilbila himatamaa argachuuf yeroon qorannoo dabalataa kan gaafate yoo ta'u manni murtiis akkaatuma gaafii kanarratti hundaa'een poolisiin qorannoo isaa xumuree akka dhiyeessu bitootessa 6 bara 2024tti beellameera. Qondaalli ABO Baattee Urgeessaa sanbata darbe gaazexeessaa Afrikaa Intelligence Antoine Gaalindoo waliin wayita mana murtii dhiyaatanitti himatni icciitii biyyaa dabarsanii kennu akkasumas shanee fi faannoo waliin shiruun Finfinnee keessa jeequmsa uumuuf yaaluu jedhu irratti dhiyaatee ture. Gaazexeessaa Antoine Gaalindoo himatni isaa addaan citee gara biyya isaa imaluu isaa hordofee beellama irratti qofaa isaanii mana murtii kan dhiyaatan Baatteen addatti himata shanee deeggaruu jedhu dhiyaachuu abukaatoon isaanii Boonaa Yaazoo himaniiru. Gaazexeessaa lammii Faransaay Antoine Gaalindoo eeyyama malee dhimmoota keessoo Itoophiyaa irratti hojjechuuf yaaleera jedhamuun Baattee Urgeessaa waliin torban tokkoof waajjira poolisii kutaa magaalaa Booleetti hidhamee erga turee booda murtoo mootummaatiin gadhiifamee biyya akka ba'u taasifamuu ibsameera. Dhaabbatni falmaa mirga gaazexeessitootaa ibsa baaseen hiikamuu gaazexeessaa kan ajajuun gaazexeessitoota Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiran biroos akka hiikaman waamicha dhiyeesseera. Gabaasni kan Addis Istaandardiiti. Oduu kennaa biyya alaatiin xiyyaarri Laandanii ka'ee gara Ameerikaa Niiw Jeersiitti imaluu eegale. Imaltoota lama machaa'uu isaaniin oolu jedhamuun erga jeeqanii booda kallattii isaa jijjiiree Meeyin qubatee jira. Daandiin qilleensa Yuunaayitid akka beeksisetti balalliin lakkoofsa UA883 jimaata ganama ture buufata xiyyaara Hiitirooyin irraa kan ka'e jedhanii jiru. Dabalataa isaa akkittaa nuti isiniif dhiyeessa. Breaking at this noon hour, a United flight from London. Xiyyaarichi bulchiinsa Niiw Jeersii magaalaa Niiwuork qubachuudhaaf yaade haa ta'u malee kallattii isaa jijjiiree buufata xiyyaara Baangoor qubachuuf dirqame. Daandiin qilleensa Yuunaayitid BBCf ergeen imaltoonni lama machaa'uun isaanii hin oolle jedhaman poolisiin xiyyaararraa buusee jira. Imaltoonni lamaan kun balallii daandii qilleensaa gara fuulduraatti taasifamus ni dhorkamu jedhamee jira. Akka ragaan Flight Radar agarsiisutti xiyyaarichi sa'aatii 7f garba guddaa Atlaantikaarra erga imalee booda ofirra deebi'e. Balallii Yuunaayitid lakkoofsa 888 imaltoonni machaa'an fakkaatu erga jeeqanii booda ganama kana Baangoor qubateera jedhan ibsi dhaabbatichaa. Humnoonni nagaa kabachiisan imaltoota lamaan erga buusanii booda balallii irra deebiidhaan gara buufata xiyyaara Laabireet Niitorkitti argamutti qajeele. Dhimma kana kan qorannu yoo maamiltoonni imala gara fuulduraa xiyyaara Yuunaayitid taasifamurraa dhorkamanis jedhu. Xiyyaara kanarratti imaltoonni 150 fi hojjettoonni dhaabbatichaa 10 turani. Ergasii xiyyaarichi lafa dhaquu fedhu deebi'ee balali'ee nagaan qubatee jira. Bulchiinsi balallii federaalaa Ameerikaa taatee kana jeequmsa imalaa jechuudhaan ibsee. Poolisiin Baangoor gama isaaniin qondaalonni isaanii imaltoota lamaan buusuu ibsee jira. Dabalees eegdonni daangaa fi gumruukaa akkasuma biiroon qorannoo federaalaa FBI'n kan Ameerikaa qorannicha taasisaa jiran tumsullee beeksisee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataarraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu sin dhageessisuun kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.